Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya deebinee dhufnee jirra. Subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaa jechuudha. Breaking news har'a odeeffannoo haaraa jechuudha. Waa'ee Ijiptii wal qabatee Jawaar Mohammad barreeffama dheeraa isaa afaan Ingiliffaatiin barreessee jira. Barreeffama kanarraa gabaabsee kan isin dubbifnu ta'a waan ta'eef isin immoo akkuma baratame subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkuma beekamu jechuudha sababa adda addaatiin badee jira, deebi'ee dhufee jira. Kanaafuu amma barreeffama Jawaariin walitti dachaanee jirra. Barreeffama Jawaar kanarraa bal'inaan waan dubbadhuuf isin immoo subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha jechuudha. Jawaar Mohammad maal jedha? Waliin kan laallu ta'a jechuudha. Jawaar Mohammad waa'ee laga Naayil ilaalchisee jechuudha. Ilaalchi isaa adeemsi isaa hunduu dhaabbataadha waan ta'eef namni hunduu hin beekaa waa'ee biyyaa irratti inni diriiriin deemu jechuudha. Waa'ee biyyaa irratti asiif achi hin jedhu jechuudha. Kanaaf maal barreesse ka jedhu Ijiptii irratti jechuudha waa sadi barreesse jechuudha. Maal jedhee Ijipti jalqaba irratti wanni inni lafa kaa'e jechuudha kallattiin lolatti seenuu akka isiin hin dandeenye. Akkasumas immoo kallattiin lolatti seenuudhaaf fedhillee akka hin qabne lafa kaa'ee jira jechuudha. Kanaafuu kallattiin lolatti seenuu hin dandeettu. Kanaaf maal gochuu dandeetti waan jedhu waa sadi lafa kaa'ee jechuudha. Isin immoo subscribe, like, comment gochuu hin dagatina. Sadiin kun maal inni jechuu dandeetti jechuudha. Jalqaba irratti internal conflict wal dhabdee keessa kennaa babal'ifti. Wal dhabdeen keessa kennaa akka hammaatu goositti. Wal dhabdeen keessa kennaa yoo hammaate namni waa'ee lagichaa xiyyeeffannoo waa'ee itti fayyadama lagichaa ni dagata jettee yaaddu waan ta'eedhaaf. Inni lammaffaan immoo wal dhabdee nuti olloota keenya wajjin qabnu fayyadamti. Wal dhabdeen nuti ollaa wajjin qabnu jechuudha. Kanneen akka Eertiriyaa, kanneen akka Somaaliyaa, kanneen akka Suudaanii, kanneen wajjin akka wal dhabdeen keenya maal ta'u akka inni babal'atu akka inni babal'atee gara lolaatti seenuu gootii kan jedhudha. Inni sadaffaan immoo financial institution ka jennu jechuudha warra ballaqaan dinagdeedhaan laga kana akka ijaarruuf nu deeggaruu malan akka isaan nu hin deeggarre gootii maloota adda addaa kanneen fayyadamti kan jedhu Jawaar Mohammad kaayee jiraachuudha. Kanaaf illee immoo jedhe furmaanni jedhe wal dhabdee keessa kennaa kana karaa araaratiin furachuu qabna. Araara furuu qabna. Wal dhabdee gara keessaa kennaa furachuu danda'uu qabna kan jedhu ka'ee kan biraa immoo biyyoota ollaa kennaa jira wajjin araara buusuu waliin dubbii gochuu karaa nagaatiin waa hunda furachuu qabna kan jedhu lafa kaa'e jechuudha. Kanaan duratti akkuma beektan waa'ee Abbaa irratti Jawaar Mohammad intarviyuu adda addaa godhee jira. Intarviyuu kanaan durallee kan inni godhe keessaa jechuudha. Waan sadii waan lamaan kana furuu dandeenya jedhee jira durumaa jechuudha. Garuu inni dhumaa ka furuu hin dandeenye kanaan duratti jechuudha. Financial institutionidha. Isa kana immoo furuu hin dandeenyu waan ta'eedhaaf isa kana beeketi Mallas Zeenaawiin kallattiin laga Abbayyaa kana ijaaruudhaaf humnaan itti deeme mallaqa keessatiin itti deeme waan kana hubateef kan jedhu lafa kaa'ee jira jechuudha. Guyyaa breaking news waan haaraa jechuudha. Inni dubbate kana isin biraan geennee jira. Share, like, subscribe, comment gochuu isin immoo hin dagatinaan jedha.